language. Here I am Abdurrahman Ahmed. Today we are going to see recipe and instructions. What's recipe? Recipe jechuun akkaataa nyaata ittiin hojjannu karaalee nyaanni ittiin hojjetamu agarsiisu jechuudha. Here recipe. Okay? Akkaataa nyaanni ittiin hojjetamu karaalee nyaanni ittiin hojjetamu agarsiisu jechuudha. Recipe jechuun akkas. Okay? The process, the way that we make food. Okay? The other one is here, recipe and instructions. Instruction mean imperative, command, order. Okay? Ajaja jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko akka nyaata hojjetu yookaan qopheessu yeroo si ajaju, that is called instructions. Here are the expressions where we want to imperative someone. Okay? Yeroo nama ajajnu wanna akkana hojjedhu nyaata wal qabata har'aan tana jechuudha. Nama fayyada wanta ta'eef daily activity guyyaa guyyaadhaan wantoota hojjennu wanta ta'eef vocabulary baay'ee isin barbaachisuu fi akkasumallee isin fayyadu jechuudha. So you have to memorize it, okay, and practice it. Kanaafuu ni ilaallaa jechuudha recipe and instructions. Karaalee nyaanni ittiin hojjetamu ibsuun fakkeenyaaf bunni akkanatti danfifamaa, ittoon akkanatti hojjetama jennee yeroo ibsinu karaaleen sunniin that is called recipe. Instruction jechuun ajaja jechuudha. Let us see one by one. Okay? First, here, this vocabulary here, vocabulary muraasa asii barreessee jira. Kan as keessaa jira. Isin mootuyyuu akka isin galutti qabattanii jechuudha. Here the first one is peel the potatoes. Okay? Peel the potato. American and British pronunciation. Potato. Potato. You can pronounce, okay? Peel the potato. Okay? Kana jechuun maal jechuudha? Dinnicha quncisi jechuudha. Peel the potato. Peel the potato. For example, your mother or your father may orders you to peel the potato. Okay? When she orders you to peel the potato, which means dinnicha quncisi jechuudha. You can use peel. The word peel is like quncisu. Okay? Wanni biraatiif illee ni fayyada. Maqaa asii galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya wanni quncifamu dinnichaa malee wanti biraas yoo jiraate, for instance, timaatimii yoo ta'e, peel the potato, tomato. Iddoo dinnichaa jedhu kana isin timaatimii galchuu dandeessu. Wanni biraa wanni ni quncifama jiraate ta'e nyaatota keessa kuduraalee keessa iddoo kana galchitanii peel jechuun quncisuudha. Asitti immoo wanta sana nyaata sana itti galchitu jechuudha. So peel jechuun peel the potato. Peel, quncisu jechuudha. Kanaafu, peel the potato, peel the tomato, etc. Okay? The other one is here, cut the vegetables. Cut the vegetable. Okay? Cut the vegetable. Kukutu cut jechuun isin galame cut kukutu jechuudha. Keessattuyyuu waan akka goomana here vegetable. As Spanish, put the vegetable. Kukuti jechuudha. Boddoo kanatti wanni biraa wanni kukkutamu yogguu jiraate, maybe it can be carrot. The other thing, okay, you can add here. You can name the change. Maqaa barbaadan sana asitti galchuu dandeessu. Asitti amma vegetable jedhee jiraami. Isin immoo yoon isin jechuu barbaadan sun wanna biraa yoo ta'e iddoo kanatti galchituuti. Waannaan jecha wordii kana beekuudha. Cut tajettu tana kukkutuu jechuudha. Cut the vegetable, cut the potato, cut the what we call it. Wantoota barbaan. Maybe carrot, tomato, any vegetable, any fruit. The other one is here, beat the egg. Beat the egg. Kuni moto yu inkulali yo kana afaan Oromootiin killee dhahu beektanimi killee cabsite kat goote yookaan beat goote saanitti naqxe saanii sana keessatti waliin dha'uun sun that is called beat the eggs. Okay? Waliin dha'ee jechuudha inkulaalii kana wanyaachis wal fudhachiisi jechuudha. Beat the eggs. Okay? Akkasitti. The other one is here. Add some water. Okay? Add some water. Bishaan itti dabali jechuudha. Bishaan muraasa yookaan bishaan xinnoo isaa itti dabali. For example, your mother, she orders you to add water. Okay? Haati kan kee bishaan akka itti dabaltu yookaan wanta itti ta'uu danda'a. Wanna kamuu haa ta'u wanta itti dabaltu she may order you add some water. Okay? Itti dabali jechuudha. Bishaan itti dabali. The other one is here. Add salt to taste.
add salt to taste. Okay, soqidda itti dabali, soqidda itti godhi dhandhama haa kennu jechuudha. Here add salt to taste. Taste jechuun dhandhama, salt jechuun soqidda jechuudha. Add salt to taste. Okay, dhandhama akka gaarii kennu yookaan akka dhandhama kennuuf soqidda itti dabali, itti eda'i jechuudha. Afaan keenyatti gudeebnu. The other one here, stir gently. Stir gently. For instance, you are, making what or cook what you just jirta, then your mother orders you stir gently. My sister or my son, my brother, stir gently. Here, stir gently means waliin dhahuu jechuudha. Suuta waliin dhahi. Waliin dhahi jechuun kurii jedhaman fakkaata. Afaan garagaraa waan ta'eef iddoo garagaraa waliin dhahi jechuudha. Waliin dhahuu. Stir gently. Okay, stir gently. Whereas here, stir gently. Okay, the other one is turn it over. Turn it over. Okay, turn it over jechuun keessattuyyuu naannoo beekamaatti nyaata akka daabboo qixxaan ka jedhamu jira. Nyaata kana yoo garagalchuun jiraame nyaata kana garagalchi jechuudha. Turn it over. Okay, garagalchi jechuudha here. Turn it over. Isin maqaa wanta barbaadanii sana iddoo maqaatti galchuu dandeessan. Turn it over the bread. Okay, daabboo ta'uu danda'a, wanna biraas ta'uu danda'a, garagalchi jechuudha. And the other one is here. Bake a cake. Bake a cake. Keekiidha. Keekoo iddoo hojjetamuun beektanii. Keekii hojjedhu jechuudha. Keekii hojjetu. Bake a cake. Yoo my daughter bake a cake. Haati kee yogguu ajajju shamara intala isaanii bake a cake yogguu jetten keekii hojjedhu jechuudha. And the other one is here. Pour some oil. Okay. Pour some oil. Okay. Itti muraasa itti dabali. Itti wayii itti dabali. Jechuudha. Pure jechuun dabalu jechuudha. Itti eda'u. Pour some oil. Okay. Zayitii jechuudha. Oil jechuun zayitiidha. Pour some oil. Zayitii itti eda'i yookaan itti dabali jechuudha. Zayitii wanni itti dabalamu ittoodha ta'uu danda'a. Wantoota zayitiin itti dabalamu barbaaduuf itti fayyadamuu dandeessu. The other one is cook it for some time. Xiqqoo bilcheessi jechuu keessattuyyuu akka ittoodha. Cook it for some time. Okay, cook it for some time. And the other one is simmer the soup until until it became no thick. Okay, until it became no thick. Simmer the soup. Okay, shorbaa kana suutan waliin dhahuun jiramti. Shorbaa kana waliin dhahi until it became thick. Okay, hanga furdatu waliin dhahi shorbaa kana jechuudha. Hanga furdatu shorbaan jiraamire yogguu hojjetamu waliin dhahi hanga inni furdatu. Simmer the soup until it becomes thick. Okay, hanga furdatu waliin dhahi jechuudha. The other one is here. Chop the onion. Okay, here chop the onion. Okay, this word is not pronounced onion. It's pronounced onion. Okay, this O read as A. Okay, onion. Chop the onion. Okay, shunkurtii diimaa jechuudha. Onion jechuun shunkurtii diimaa kukkutii jechuudha. Chop the onion. For example, when my mother orders me to chop the onion. Okay, this imperative command and instructions. Ajaja wanna ta'eef maybe your mother or your sister or your brother orders you to chop the onion. Okay, to cut the onion, which means chop means cut. Mummuru jechuudha, kukkutu jechuudha. Sister, chop the onion. Brother, chop the onion. Oh, my wife, chop the onion. Okay. Oh, my father, chop the onion. Etc. You can, no problem. Okay. Hujura trakkoon hin jiru wanna ta'eef namni kamuutuu hojjetuu danda'a mire. That's why here chop the onion jechuun shunkurtii diimaadha. Shunkurtii adii yoo ta'e immoo garlic. Okay. Garlic. Here chop the garlic. No, it's say garlic. Okay. Hey, the other one is shell jechuun isinii galaa mire shell irraa baasuu jechuudha. Shell the potato, shell the vegetable, shell the tomato, etc. Okay, shell the children, akkas jechuudha. Here the other one is knead the dough. Especially your mother, commands you to, knead the dough. Okay, my daughter, please knead the dough.
This imperative. Ajaja jechuudha. Inni daddaaf jechuun lixii bukeessi jechuudha. Afaan keenyatti lixii bukeessi yookaan immoo bukuu bukeessi illee jedhama. Lixii bukeessi jechuudha. Here the other one is, add the spice. Okay? Mi'eessitu itti dabali jechuudha. Add the spice. Mi'eessitu itti dabali. Ni daddaaf. Okay? Yoo fakkeenya qulqullinni keyboard whiteboarding kun xinnaadha isin mul'achuu dida sagalee irraa barreessuu dubbifachuu dandeessu jechuudha. Need daddaaf. Okay? This K is not pronounced. Here need daddaaf. Can't dubbifamtu asirraa dubbisna jechuudha. Lixii bukeessu jechuudha. The other one is add the spice. Okay? Mi'eessitu itti dabali jechuudha. The other one is make the ingredients. Okay? Kunillee mi'eessitu garagaraa mi'eessitu jiraami gosa hedduudha. Isa sana waliin dhahii jechuudha. Mi'eessitu kana waliin dhahii mi'eessitu jedhama akka afaan keenyaatti. Mi'eessitu garagaraa kanneen waliin dhahii jechuudha. So the other one is his vocabulary is here. I'm gonna explain it, okay? Here the first one is slice. Slice kan jennuun fakkeenya keessattuu akkatti wal qixxeessanii mummuruu jechuudha. Fakkeenyaaf dinnicha chips fa hojjechuudha. San chips ka jedhamu kana hojjechuudha. Wal qixxeessanii roga takkaan akkanatti adda baasuun kun that is called slice, okay? Akkas jechuudha. Slice diiporeedamu. Dinnicha kana akkatti sirna wal qixxeedhaan kukkutuu jechuudha slice. The other one is melt. Okay, melt jechuun keessattuu wantoota baqfamuuf ta'a like butter, okay? Dhadhaadhaaf fa'oon ta'e. Dhadhaa fakkeenyaaf melt jennaan. Dhadhaa baqsuu jechuudha. Here the other one is grate. Grate jechuun wantoota kaarotii fakkeenyaaf like carrot sibiila maashina uumamaa kan akkatti irratti I mean that maashina tolfamee kaarotii akka itti rinnee yaasu gaggara galchanii akkana rigan gadi naqaa jechuudha. That is called grate. Inni sun jechuun maashina akkatti butuchu sun kaarotii fa wantoota butuchinuun sun grate jedhama gochichi. Squeeze jechuun cuunfuu jechuudha. Wantoota cuunfinee keessaa argamu cuunfaa jiran squeeze jedhama. Wantoonni cuunfamu like an orange, lemon, wantoonni cuunfaman inni sun squeeze jedhama. The other one is grill. Grill jechuun wanta xabbafamu like foon xixinnaa fa kan eelee sibiilaa eelee akkana jechuudha. Sanarra kaa'amee xabbamu sun grill jedhama jechuudha. Crush jechuun mootuu caccabsuu butuchuu wantoota bututuu qabaatan like for example ingredients or spice wayin nadhee kan butuchinu sun that is called crush. Here, these all are our today's lesson. Until next time, thank you. Stay safe and don't forget to subscribe my YouTube channel, Kisan School of Language. I am your teacher, Abdurrahman Ahmed. Have a nice day. Bye bye.